Oromoo rafis haa ta'u Itoophiyaa rafis kan yamma Jawaar qabsaa'uuf kuni biyyattii ibiddi itti qabatee ibiddi nyaachaa jiru ibiddi itti qabsiisee abiyyi ibiddi nyaachaa jiru. Oromoo jedhan gadi ba'anii iyyan. Gizee sabni Oromoo hedduutu gizee haftee keenya rashanamtu. Biyyummaanuu eenyuyyuu keessaa dhufa gosi kuumanna jedhanii shirkaa irratti namni sagalee adubbaqee qalameetiin reeffa isaa dhukaatti. Haadha gizee wanti wayii dhiibbamee dhufee sulultaa jalaa yookaan. Yoo dhaalte halkan qaalichi charkii bula viidiyoo isaa kadda. Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Ifannoo guyyaa har'aa fi akkasuma yaada ilaalcha namootaa waa'ee Abiyyi irratti waa'ee Jalmarroo irratti akkasuma waa'ee Jawaar Mohammad irratti ilaalchota namni qabanii yaadota namootaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Kan biraa immoo dhiyeenya kana obbo Hamzaa Booranaa gara fuula Feesbuukii isaatiin mammaaksa tokko mammaakee jira. Mammaaksa san irratti namoonni baay'een kallattii adda addaatiin hiikaa jirani. Mammaaksi sun maal jedha? Kallattiin namoonni ittiin hiikaa jiran hoo kallattii akkamiiti kan jedhu yaadota namootaas akkasuma immoo yaada kennas mammaaksa sanis qabannee isiniif dhiyaannee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya. Obbo Hamzaa Booranaa gara fuula Feesbuukii isaatiin mammaaksa tokko mammaakee jira. Mammaaksi sunis akkana jetti. Oromoon mammaaksa dubbii dheertuu gabaabsee fixe jechuudhaan jalqabe. Tokkicha maraatee gumiitu yookaan uummatatu qaba. Gumii maraati immoo waaqatu qaba. Mammaaksi jedhamu kun dubbii hedduudhaaf taati. Hadhaaf kanuma jedha nagahaan oolaa jechuudhaani kan fuula Feesbuukii isaa irratti barreessee obbo Hamzaa Booranaa. Dubbii kana namoonni baay'een kallattii adda addaatiin hiikaa jiru. Kallattii isaan hiikaa jiran keessaa tokko Hamzaan Biltsiginnaa fudhateetiin kan kana jedhaa jiru. Jawaariif jedhee Jawaartuu maraatee jedhaa jira. Sababni isaallee dhiyeenya kana ajandaa guddaa kan ta'e jiru Itoophiyaa keessatti obbo Jawaar Mohammadii kitaabas eebbisiisaa jira. Warri Biltsiginnaa deeggaran Jawaartuu maraateetiin Hamzaan kana mammaakee Hamzaan Biltsiginnaa fudhatee jira jechuudhaan kan hiikaa jiran. Namoonni baay'een immoo gumiitu maraatee gumiin maraatee immoo Biltsiginnaadha jechuudhaan kan mammaaksii kana hiikaa jiran jechuudha. Garuu nuti akka jiru miidiyaatti mammaaksii dubbiidhaaf mammaakama. Dubbiin inni mammaakeef immoo abbaa mammaakee santuu beekaadhaan biratarra inni abbaaf fedheefis haa jedhu garuu waan dubbateef qaba waan ta'eef nuti hadha kaanee kana jechuu hin dandeenyu isiniin jechumaa fi egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa ammas akka nu faana jirtan abdii qabna. Kan biraa immoo waa'ee ilaalchaati. Waa'ee ilaalchaa irratti namoonni baay'een yookaan namoo warroonni biyya bulchan ilaalcha koo giddiidhaan fudhadhu siin jedhan sun immoo diimokiraasii miti jechuudha. Akkasuma immoo namoonni mirgaan falmanii garuu ilaalchi sun kan keessa jiran hedduun isaanii ni jiru. Fakkeenyaaf amma waa'ee mucaan dhiyeenya kana UK irratti Jawaar Mohammad gaafate irratti namoonni baay'een waan baay'ee jedhaa. Isaan fakkeenyaaf mucaan kan gaafate qeerroo jirtu jechuuf dhufte immoo buukii bittuu jechuudhaaf dhufte jedhee Jawaariin gaafate. Dhimma san irratti namoonni miidiyaa kanarratti bebbeekamoo mucaa san yoo qeeqan argaa jechuudha. Mucaan waan fedhe gaafatuudhaaf mirga qaba. Waan fedhe gaafachuu ni danda'a jechuudha. Dirqamaan akka ani yaadutti yaadi jechuu hin dandeessuun sababni isaallee ati Jawaar kan falmaa jiruuf diimokiraasii biyya keessa gad dhaabuudhaaf mucaan sun diimokiraasii yookaan immoo mirga ofiirra dhaabateetiin kan waan san gaafate jechuudha. Yoo kan waan inni gaafatu san kan ati qeetu ta'e yookaan immoo kan dhoorgitu ta'e atis warra mirga namaa dhiibu keessaa isa tokko taataa jechuudha. Kanaaf ilaalcha koo giddiidhaan fudhadhuun sirrii miti. Waa'ee ilaalchaa irratti yaada namootaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Yaada namootaa fakkeenyaaf waa'ee ilaalcha Jawaar irratti waa'ee ilaalcha Jalmarroo irratti waa'ee ilaalcha Abiyyi Ahmad irratti yaada namootaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Asumaan gara yaada namootaatti isin dabarsa. Yoo mari'annu wal arrabsuu hin barbaachisu. Wal xiqqeessuus hin barbaachisu. Amma yaada. Inni guddaan wanni nu dubbisu Oromoo har'a rakkoo keessa jira. Oromoo rafis haa ta'u Itoophiyaa rafis kan yamma Jawaar qabsaa'uuf kuni rakkoo keessa jira. Oromoon rakkoo keessa jira, biyyattiinis rakkoo keessa jirti. Kanaaf gaafa waa'ee ajandaa Jawaaris ta'u ajandaa biyyattii kaasnee gaafa haasofnu rakkoo kanarraa haasofnu. Biyyattii ibiddi itti qabatee ibiddi nyaachaa jiru, ibiddi itti qabsiisee ibiddi nyaachaa jiru. Ammallee addatti immoo hayyuun Oromoo, qabsaa'aan Oromoo waan Oromoo sana achuma lafa kaa'ee. Qabsoon Oromoo har'a miti kan jalqabame, bara Abiyyi miti kan jalqabame. Kunnoo kaleessa kaayyoo akeeka lafa kaa'anii jalqaban qabsoo. Qabsoo sana dhaale dhaloonni kun Jawaaris hundumti keenya iyyuu isa sana dhaalle. Akeekni fi kaayyoon abbootiin keenya lafa kaa'anii itti nyaataman kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Maammoo Mazammir, Jaarraa Abbaa Gadaa, Ilemoo Qilxuu jennee lakkoofnu kuni
Oromoon Itoophiyaa keessatti mirgi keessa kabajamuu hin danda'u. Guddachuus hin danda'u, mirgas qabaachuu hin danda'ani. Mee uummanni kuni Itoophiyaan matanarraa'u carraa ittiin bilisa ta'e yookaan wajjinan jiraadha yookaan irraa fagaadheen jiraadha sana haa arginu. Biyyi fi ila waa tokkotti jira. Namni hundumtuu warra achi gubbaarra jiru kuni amma Jawaariin illee yaada inni haasa'aa deeme Jarman irraa jala qabee haga biyya adda addaa deeme kanallee dhagaatuma ture. Dhumarrattuu amma Ingilizitti seerumaan namni iyyuu Oromoo martinuu yaada isaa gaafa gaafateetini waa'ee kanarratti kaasa dirqamaan Oromoonii fi Itoophiyaa walitti araaramuun amma akkaataan deemu seerumaan iyyuu qabsoo Oromoo hayyoonni hedduu beektonni hedduu irratti dhumataa ture jechuun saba dila irratti dhabneetiin jiruutti dhabamee ilmaan Oromoo miliyoonatti dhumateetiin waa hedduu ta'amee dirqamaan araaramuutu irra jira jedhanii yoo akkas ilma Oromoo tokkorraa akkas dhageessu namni yoo qabsoo kana keessatti qooda fudhatee fi yookaan aarsaa kaffaletti akkamiyyuu sitti dhagama. Kuni guddaa ulfaatan jechuun waan kanas akkamiin Oromoo har'a kana fudhachiiftee Itoophiyaa waliin araarsitee dandeessa. Tokko isaanii ilaalchi isaanii saantima bifa lamaati jechuu. Jawaarillee anatu bulchaa rakkooni ka Abiyyitillee anatu bulchaadha. Akkaataa amma ilaalamu kanaan namni Jawaarillee dimokiraataa wantoota akkasii barbaada jedhan. Yoo har'a yaada Oromoon gaafatu sabni isaa ka keessaa dhalate yaada saba isaa sanii fudhanne boru hagam yoo biyya bulchaa jiraata hagam narraa fudhata jedhee kana of gaafachuun irra jira namni yoo haasa'u yoo gaaffii hadha quufaanii yaada saba kanaa yoo fudhatama dhoogge boru yoo taayitaa sanirra ga'ee diktaatar hagamii ta'amee waa dubbatanii. Abbaa fedhillee haa ta'u, Jawaarillee haa ta'u, waggaa haganaa kana gizee sabni keenya dhumaa jiru, namni hedduu ajjeefamaa jiru, waa gadi baanii dubbataniiranii hin lakke. Gizuma waa wayii godhachuumaaf ta'uu jedhan sabatti gadi baanii waa dubbatama. Ani dhugaa sana hedduu godhadha. Namni hedduullee gaafa Jawaar gadi baheetiin amma wanoo jedhan gadi baanii iyyan. Gizee sabni Oromoo hedduutu, gizee haatiitiin rashanamtu. Biyyummaanuu inni keessaa dhufa gosi kummanu jedhanii shirkaa irratti namni sagalee qalameetiin reeffa isaanii guyyaa namni torbaa qalamee geeffa isaanii guyyaa sagalee tureetiin reeffa awwaalachuudha gadi bahee dubbateera. Hin jiru. Dhalataa nama naannoo sanii nama tokkocha nama amantii san qabutu waraana san keessaa hafee jechuudha. Nam tokko. Gara naannoo Amaaraa yoo deemte baalasiltaanonni guutuun haga ammaatti gara aangootti dhufan kuuwwan baay'een isaanii ajjeefamanii jiranii. Warroota amantii sanii hin tuqamne jechuudha. Warra amma itti aanaa isaa irraa jalqabee. Sigalee kanarraa yoo ilaalte halkan qaallichi charchii bula. Viidiyoo isaa adda addaa jaartii jechuun nama tokko jaarsa tokkoo fi jaartii tokko jechuun baay'ee hubattu jedhee yaada intalli jaartii isaa akka gabbaatee boottu argaartanii jechuudha. Halkanii guyyaa silaa waan inni godhe kana polotikanyaan Oromoo yookiin polotikanyaan Amaaraa tokko godhee jiraate waan guddaadhaa jechuudha. So waan amma inni godhe kana namoonni biraa yookiin Jawaar yookiin Baqqalaa yookiin namoonni biraa yookiin amantii Islaamaa keessaa nam tokko godhe namni aangoo hin qabne tokko iyyuu amma yeroo isaanii faana irratti waan isaan fidan argaartanii jechuudha. Jawaarii fi amantiin haga wal fakkaatan isinis nama waggaa dheeraa nama kana faana hirmaataa ture. Sababuma inni hajjii deemee waan jedheen gara amantiitiin faana irra fidanii haasoysiisaa turanii jechuudha. Waa hedduu garuu kana akka Itoophiyaa ta'e akka uummata Oromootitti illee irraa fudhachuu didee jechuudha uummanni. Lammaffaa jaartiin isaa waan godhattu viidiyoo isaa waan inni godhaaru akka ittiin amma amantaa keessattuu amantaa musliimaatiif amantaa ortodoksii akka inni itti dhahe kin fakkeessa malee amma maal gochuu jira mootummaa naannoo Tigraay ta'uufiitiifuu mootummaa hin qabanii akka waan naannoo sanitti amantiin Islaamaa ofii ammoo yeroo barbaadeen masgiida guddaa biyyattiin qabu sa'aatii barbaadee biroon hin caccabsaa waan fedhe godhaa sa'aatii barbaadetti ammootu deeggartoonni PP takka takka as bayanii yeroo isaanii masgiidni naannoo sanitti yeroo ofii wal dhabanii mootummaan naannoo sanii harkaa bahee wanti marti harkaa bahee uummata Itoophiyaa mallee haala biraatiin itti dammaysuuf aktiivistoota irra yaasanii amantiif akka nama yaadeetitti yeroo isaan dubbatan arginaa jechuudha. Garuu namni lafarratti cabsee namoota muraasa namoota amma warroota amantii Islaamaa irraa yoo argite baay'een isaanii kaadireedha. Baay'een isaanii akkuma wannooti bakka akkuma amma Jawaar jedhe namoota isaan
namtichi nama rabbii namtichi namoota amma inni akka inni uummata miidheen hedduu kana waan fixeef namichi nama amantiillee haalaan akraariidha natti fakkaata akka argutti jaartiilleen akraarii guddoodha. Sababa saniif namtichi namoota fixe kanaaf itti gaafatamaa waan jedhuuf waan kana akka nama amantiif qabsoo Itoophiyaa irra geeggessaa jiru haga fakkaatu durasi garasitti erkisee oofaa jira jechuudha. Kaadiroonni sheekonni baay'een isaanii yoo argitee jette baay'een isaanii waan kana yeroo isaan taa'aa nama ajjeesina lola Tigraay irratti yoo argitee jette sheekotaa fi qeessonni Itoophiyaa keessa jiran hundi isaanii irra hirmaatanii jiranii jechuudha waan kana irratti. Kanaaf amantii hin qabu yoo jenne kun dogongora guddaadha. Amma Jawaar akka amma namni jedhu kana osoo hin taane namni kun nuti akka barbaannetti waan barbaanne haasa'u jira. Namni kun nama barate nama poolitikaal saayinsii barate nama akka Itoophiyaatitti osoo hin taane akka Afrikaatitti mootummoonni addunyaallee baay'ee isaanii nama irraa dhagahanii nama kana akkuma barbaannetti inni nuti xiinxalloo osoo hin taane namni kun waan uf dura dhufu waan waggoota dheeraa nama raagaa jiru nama raageellee asiin dura yaadatta yoo ta'e dhaabaa waraana Tigraay irra banuu heddanii waraanni Tigraay kun yoo baname numaraa hin galaafataa jedhe isaa fi Jaalmarroo qofaa jechuudha. Nama namni ayibahee Jaalmarroo fi Jawaariin qeequ fayyaan qabu jechuudha. Maaliif jarri Muusee amma jedhan kana osoo hin taane Muusee ifaan ifatti bahee waan Jaalmarroo maal jedhe Itoophiyaan hin raafamtii hin raafne dhadhaa isii keessaa bahee dibannaa obsaa Itoophiyaan raafamuu heddii jedhe raafamtee jirtii jechuudha. Jawaaris waan kana jedheeraa jechuudha. Jarri kunniin lamaan dhaabbannee nuti akka Oromootitti jara kana dhageeffachuudha malee Jawaariin irra duullee taphaan ala goona Marroo irra duullee taphaan ala goonaa irra jara lachuu dhageeffachuun dirqamaa yaada jedhuuni malee nuti akka nama tokkootitti akka amma isaan Abiyyi maaliin hin deemu kana lafarra arginee jirraa siin jedhan. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa yaada namoota kanneen dhaggeeffatanii jirtan yaada namoota kanneen irraa waa hedduu akka hubattan abdii qabna. Kun yaada Jawaar sabboortu qaba. Kun immoo yaada Abiy Ahmad sabboortu qaba. Kun immoo yaada Jaalmarroo sabboortu qaba. Wanni Oromoon barbaadu maal yoo jennee kan ilaallu ta'e nagaa dimokiraasii. Garuu dhimmi ilaalchaa akkasumatti osoo jiru yeroo kanatti dhimmi Oromoon barbaadu dhimma nagaa dhimma tokkummaati. Ilaalchi isaanii osumaa jiru. Fakkeenyaaf ilaalchi Abiy Ahmad osumaa akkasumatti jiru biyyattiin yoo nagaa argatte yookaan immoo biyyattii yoo dimokiraasiidhaan bulte ilaalcha isaasan invest irra godhee biyyattii irratti yookaan immoo kaafaa'oonis ilaalcha siisan biyyattii irratti invest godhee uummanni kan ilaalchi isaa sirrii ta'e inni filataa jechuudha. Amma Oromoon kan dhabee jiru dimokiraasii yookaan immoo nagaa. Ati yaada yoo qabaatte yoo biyya san keessatti invest godhuudhaaf uummata irratti mootummaan biyyattii tole siin jedhu maaliif dirqamaan ilaalcha kiyya fudhadhuu siin jedha. Oromoon amma san dhabee jira. Mootummaan Itoophiyaa ilaalcha kiyya san sirri naa fudhadhu kiyyatu sirriidha kan kaawwanii sirrii miti jedhee kan ilaalcha isaa yookaan immoo kaafaa'oon immoo yookaan abaa'oon uummata irratti invest godhuudhaaf deemu san paartii san hin dhiiba. Yoo wanti san sappoorti immoo uummata san ni miidha. Kana jechuun uummanni sa'aatii kanatti dhimma ilaalchaa osoo hin taane dhimma nagaa barbaada, dimokiraasii barbaada. Yoo dimokiraasii yookaan immoo nageenyi jiraate yaada san invest uummata irratti godhuu dandeessaa jechuudha. Amma uummanni kan barbaadee jiru maali? Nagaa. Amma walumaa galatti ilaalcha kanatti osoo hin taane biyya san keessatti nageenyi dhufuu qaba, dimokiraasiin lafa qabatuu qaba. Jawaar Muhammadis, Jaalmarroonis, Abiy Ahmadis ilaalcha isaanii uummata irratti invest godhuu dhiisanii uummata irratti nagaa buusuu qabanii jechuudha. Uummanni nagaa waan barbaaduuf erga sanii gaafa dimokiraasiin biyya keessa qabatte yookaan immoo uummanni nagaa argate ilaalcha isaa siisan kan isa sappoortu kan isa dida isa hadidu uummata irratti invest godhuu ni danda'an. Amma uummanni Oromoo rakkoo ilaalchaa osoo hin taane kan qabu rakkoo ilaalchaa kan qabu paartilee. Uummanni kan barbaadu amma rakkoo kan qabu rakkoo nagahaati. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa qophii keenya kan maangoolamne jirra. Qophii keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan tura. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Qophii keenya guyyaa har'aa irratti yaada yoo qabaattan yaada gara koomentiitiin nuuf kenna. Akkasuma rakkoo ilaalchaa irratti yaada yoo qabaattan gara koomentiitiin nuuf kenna isiniin jenna. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.